Hoogganoonni addunyaa kanneen yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummootaa irratti hirmaataa jiran roobii kaleessaa weerara dhukkubootaa ilaalchisee mallattisaa qophii ta'uu qabu akkasumas deebii kennamuu qabu irratti labsii siyaasaa raggaasisuu isaanii jaarmayaan fayyaa addunyaa waadaa seena qabeessa jechuun simatee jira. Walgahii sadarkaa olaanaa kanarratti daayirektarri waliigalaa kan jaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom haasawaa dhageessaniin. First, I would like to start by thanking the President and all member states. Jalqaba haasaa koon pirezidaantii fi miseensota hundaa dhimma kana simattanii raggaasisuu keessaniif galatoomaan jedha. Guyyaan kun guyyaa seenaa qabeessa. Kanaaf guddaa galatoomaa. Dr. Tedros itti fufuudhaan waa'ee dhukkuba COVID-19 ilaalchisees akkas jedhan. You may be tempted to think that the COVID-19 pandemic is history. Weerarri COVID-19 seenaa ta'ee darba jennee yaaduuf yaaluu malla. Garuu COVID-19 weerara dhumaa akka hin taane seenaan nu barsiise. Gaaffiin hundi keenya nu mudatu gaafa inni itti aanu dhufu qophii ta'uu dandeenya laataa kan jedhudha. Akka hooggantootaatti qophii ta'uu keenya mirkaneessuuf itti gaafatamummaa waloo qabna. Hawaasaa fi diinagdee keenya eeguuf itti gaafatamummaa waloo qabna. Labsiin siyaasaa har'a irratti walii galtan kun waliin taanee itti gaafatamummaa keenya akka raawwatamu waadaa galuudha. Walgahii kana booda gaazexeessota waliin kan dubbatan Dr. Tedros Adhanom akka jedhanitti galmeen kun biyyoonni weerara dhukkuba COVID irraa barachuu akka danda'an akkasumas ittisa weerara dhukkuboota addunyaarraa cimsuudhaaf kutannoo akka qaban mallattoo cimaa agarsiisu ta'uu ibsaniiru. Addunyaan yeroo dheeraadhaaf marsaa rifaatuuf tuffiin socho'aa ture jedhaniiru. Walgahii kanarratti pireezidaantii yaa'ii waliigalaa akka ta'an Deenis Firaansis ifatti yoo dubbanne weerara akkasiif qophii dhabuun keenya haala nama gaddisiisu ture jedhan. Waan xixinnoo addaan faca'anii turan yoo ilaallu barumsi cimaan weerara kanarraa baranne waan baay'ee fooyya'aa akka hojjannu nu gaafachuu mala. Du'a akkas ittifamuu danda'uu fi jeequmsa diinagdee addunyaa balaa guddaa kan yeroo COVID-19 argineerra fagaachuu dandeenya dirqamas jedhaniiru Firaansis. Ittaantuu barreessituu dureen kan tokkummaa mootummootaa Aminaa Mohaammed walgahii kanarratti kan argaman yoo ta'u deebii addunyaa biraa dhukkuba COVID-19f kenname seenaa dandeettii ooguma namaa fi kufaatii dhala namaa kan agarsiise ture jedhan. Kana jechuunis gam tokkoon qorannaawwan saffisaa hamma libsuu ijaatti uumaman tallaaliin ammoo yeroo gabaabaa keessatti hojjetame gama biraan immoo qophii dhabuun keenya namoota dhukkubichaaf saaxilamoo ta'an hundaa caalaa miidhe tallaaliin biyyootii dureeyyii keessatti walitti qabame uummanni biyyoota hiyyeeyyii keessaa tokkoyyuu hin qaban turan jedhan. Yeroo weerarri itti aanu dhufu dogoggora duraanii irra deebi'uu hin qabnu ka jedhan ittaantuu barreessituu dureen tokkummaa mootummoota Aminaan akkuma beekamu kan biraan ni dhufa rakkoon fayyaa biroos ni uumamu kana jechuun walii wajjin hojjechuun barbaachisaadha jechuudha jedhan. Garee walaba kan qophii fi deebii weerara dhukkubootaaf kennuuf dura teessuu ka turan Helen Clark eega vaayirasii waggootii 4 dura waa'ee isaan beenne tokko namoota hawaasaa fi mootummaaf gatii guddaa baasise addunyaa guutuu qabateeraa jedhan. Labsiin siyaasaa amma irratti walii galtan kun rakkoon kun lammata akka hin mudanne ka dhorkuu fi jijjiirama ka fidu ta'uu qabaa jedhaniiru. Gara mata duree lammaffaarraaf jennetti ennaa deebinu jijjiiramni qilleensaa fi walitti bu'iinsi iddoo iddootti gaggeeffamu dhukkuboota daddabroo addunyaa irratti lubbuu namaa galaafatan 3 furuuf tattaaffii gaggeeffamaa jiru cabsan jechuudhaan hoogganaan Global Fund akeekkachiisaniiru. Yaadowwan idil addunyaa irraa dhukkuboota eedsii sombaaf busaa ittisuuf dhiyaataa turan weerara dhukkuba COVID-19 haala hamaadhaan erga miidhamanii booda baay'inaan dandamataa ka jiran ta'uu isaanii gabaasni bara keessa jirru 2023f wiixata darbe baasee ni mul'isa. Garuu rakkoo jijjiirama qilleensaa fi walitti bu'iinsi dabalaa dhufuun addunyaan tarkaanfii addaa fudhachuu baannaan bara 2030tti galma dhukkuba eedsii sombaaf busaa dhabamsiisuuf kaa'ame ankaakuu hin ooluu jedhan daayirektarri olaanaan Global Fund Peter Sands. Fakkeenyaaf
dhibeen busaa kanaan dura kutaalee Afrikaa kanneen gaarreen itti heddummaatanii fi garmalee qabbanaa'aa turanitti babal'achaa jira. Haala qilleensa hamaa mudatan kan akka lolaa bishaanii tajaajilli fayyaa humnaa ol ta'e uumee hawaasa manaaf qe'ee isaaniirraa buqqisuun infekshinii yookaan daariqi akka dabalu gochuudhaan bakka adda addaa hedduutti wal'aansa fayyaa addaan kan kute ta'uu gabaasi beekuun mul'iseera. Sudaan, Yuukireen, Afgaanistaanii fi Maayinamaar dabalatee biyyoota hedduu keessattis sababaa nageenyi dhabamuutiin hawaasa rakkoof saaxilamoo ta'an bira ga'uun rakkoo guddaa ta'uullee dabalee ibseera. Wantoonni gaariinis ni jiru ka jedhan Saans fakkeenyaaf bara 2022 biyyoota Global Fund hojii isaa keessatti hojjetutti namoonni miliyoona 6.7 dhukkuba sombaaf wal'aansa kan argatan yoo ta'u kun immoo namoota bara darbee wal'aansa argatanirra miliyoona 1.4 caala. Kana malees Global Fund namoota miliyoona 24.5 ta'aniif wal'aansa vaayirasii HIV kennuudhaan saaphana siree biinni yookaan bookee busaa ittistu miliyoona 200 fi miliyoona 20 raabsee jira. Saans itti dabaluun akka ibsanitti meeshaaleen ittisaa fi qorannaan adda baasuu kalaqaan hojjetamanis abdii akka kennan dubbatan. Torban kana walga'iin sadarkaa olaanaa waa'ee dhukkuba sombaa irratti dubbatu yaa'ii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa irratti ka dhiyaatu yoo ta'u ogeeyyiin dhibee kana irratti xiyyeeffannoo haaraa akka kennan abdii qabu. Kanumaan qophii fayyaa har'aaf jedhe xumura torbee mata duree biraa walitti deebina. Hagasittuu nagaatti an jaallannee gammadaa.